Amsaa tokko 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. USA'n haleellaa yoo itti fufte tarkaanfii addaatu ishee eeggataa jette Iraan. USA'n yoo haleellaatti deebite buufataalee ishee irratti haleellaa walirraa hin cinnee fi hadhawaadhaan deebii kennuudhaan karoora USA hulaa Hormuz bansiisuus tumsa idil addunyaa gaafatu ni fashaleessinaa jette Iraan. Seef Israa'el erga Iraan irratti haleellaa bananii ji'oota 2 kan guute yoo ta'u hulaan Hormuz murteessaa ta'ee ammallee cufaa jira. Taateen sun ammoo daddabarsa boba'aa addunyaa akkaan danqee hudhee qabee jira. Gatii boba'aa addunyaas akka malee qaalesseera. Dadanqama diinagdee addunyaa akka hin hordofsiisneef yaaddoos uumeera. Carraaqqii waraanaa kanatti furmaatni godhamee milkii fiduu baatus eebila 8 kaasee dhukaasa dhaabuuf waliigalame ture. Iraan hulaa Hormuz bantee turtus sababa humni galaanaa USA buufataalee Iraan uggurteef deebiftee cufteetti. Trump eebila 30,2026 karoora haleellaa haaraa banuu irratti peentaagoon irraa ibsi kennameeraaf. Haleellaan sun Iraan dhimma sagantaa niwukilaraa ishee irratti mataa jabaachuu akka dhaabdu haleeluufi jedha gabaasni Exos. Boba'aan jiktaa Brent $126 galeera. Sun bitootessa 2022 as isa olaanaadha. Bara 2022 yeroo lola Ukraine $113 galee ture. Haleellaa USA gootu kamiifuu xiqqaallee taanaan haleellaa walirraa hin cinnee fi hadhawaadhaan buufataalee isaanii irratti raawwachuun haaloo baana jedhe aangawaan eegdota warraaqsaa tokko. Waan buufataalee keessan mudate agarreerra, ammas waanuma wal fakkaatutu dooniiwwan waraanaa keessan mudata jedhe ajajaan humna Aerospace Commander Majid Musavi haasawaa miidiyaa Iraan irratti dubbateen. Oduuttaanuun Iraan taphoota waancaa addunyaa Ameerikaatti ni taphatti jedhame. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA Gianni Infantino Iraan tapha waancaa addunyaa 2026 Ameerikaatti qophaa'u irratti akka hirmaattu irra deebiin mirkaneessan. Infantinoon kanas kan beeksisan yaa'ii FIFA Kaanaadaa Vaankooveриtti jalqabame irrattidha. Waraana giddugala ba'aa hordofee hirmaannaan Iraan shakkii keessa galee kan ture yoo ta'u, Infantinoon garuu Iraan akka hirmaattuu fi tapha ishee Ameerikaatti akka taphattu dubbataniiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp dhimma sana irratti ibsa Infantinoon booda wayita gaafataman eeyyee taphachuu danda'u jechuudhaan deebii kennaniiru. Qondaaltonni Iraan taphoonni garee isaanii Ameerikaa irraa gara Meeksikootti akka jijjiiramu gaafatanii kan turan yoo ta'u, FIFAan garuu gaaffii sana kufaa taasiseera. Torbee darbe ergamaan addaa Ameerikaa lammii Itaalii Paawuloo Zaampolii Iraan hirmaannaa waancaa addunyaa keessaa hirrifamtee Itaaliin bakka haa buutu jechuun yaada dhiyeessanis mootummaan Ameerikaa yaada sana irratti deebii kennuurraaf qusateera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo taphattoota kubbaa miilaa Iraaniif Ameerikaatti simannaan gaariin akka taasifamu eeruun isaanii kan yaadatamudha. Xumura irratti oduu ispoortii. Taphoota Piriimeer Liigii Ingilaand torbee 35ffaan guyyaa har'aa jechuun caamsaa 1 2026 galgalarraa kaasee haga wiixata halkan sa'a 4 akka sa'aatii biyyaatti ni taphatamu. Ispoortiin SN yookaan Sibuu Neetwoork tartiiba sagantaalee kanaa akka armaan gaditti tarreesseera. Jimaata Leeds Berlin waliin halkan sa'a 4tti ni taphatu. Sanbata Brentford West Ham waliin sa'a 11tti, Newcastle Brighton waliin sa'a 11tti, Wolves Sunderland waliin sa'a 11tti, Arsenal Fulham waliin sa'a 1:00 irratti ni taphatu. Dilbata Bournemouth Crystal Palace waliin sa'a 10tti, Man United Liverpool waliin sa'a 11:00, Aston Villa Tottenham waliin halkan sa'a 3tti ni taphatu. Wiixata Chelsea Nottingham waliin sa'a 11tti, Everton Man City waliin galgala sa'a 4tti kan taphatamu ta'a. Taphoonni olitti tarreeffaman marti taphoota olitti tarreeffaman hundi haala cimaa ta'een eegamaa jira.